لما كيسة تكفلت تاكي ولا لو سنفلت تاكي أنا فلت خلاص. نمني جيمباسي جت تزن إني بيجتو دكتور. إيه. كنوز يدو مكانه. هذه ترى جالت تبوتنا جالت ترى. لا إلال. Isiin kun walaleessituudha hin beekte walaloo si tarii argiteetti ta'uu danda'a dhaggeeffattee ta'uu danda'a walaleessituu ajaa'ibaa walaleessituu addaati. Ammayyuu faarsiin noormaali haasayyaa. Walitti Kooyi amma isii kanaan walitti dhufuun keenya har'a waggaa 2 dooktorii waggaa 4 isii biqiltuudhaan gaafa walitti dhufnu sababni nuti walitti dhufneefu. Ati yeroo waggaa jalaan lakkooftu kana dooktorii irratti tana fuute moo akkam? No, infune. Walaloo wayyoona jalatti argiteetta ta'ee sagalee shamaraa dhiiraatiin wal jalaa qabe Dooktor Nuur roomaantikii Oromoo barsiisuuf wanti nuun ta'in hin jiru. Akkuma isin chaayinaatti barattanii uummata kana barsiisuuf itti dhamaatanii nutis walaloo wal jalaa qabaa akka haadha manaaf abbaa manaatti. Anamba biqiltuu ta'uu walaleessitu ta dhiyoo kana kitaaba barreessite kan beekayyuu mukiyyoo tanallee dhaga'een beeku kan dulloome. Sagalee isillee dhageeffadhee yoo nama aartii taate anas irraa kadhata dooktorii atillee nu jedhi biqiltu akka maqaan kee achi keessatti hafu bultii namaan diigini hin murteessina manguddummaa jidduu seenna walaloo tokko kasammuu qabdu. Waraabamee jiru si dhageessisa kan jiruun si jedha. Akkuma isaa kanatti daayirektii ma jedhi ka waraabamee maal goona miti kompiitarri yoo fedhe sagalee namaa hin bareecha. Okay. Diqqaa irraa mattee qorataa ku jettee moon jalqabin. Mucaa diimaa nyaachifta. Amma anatu amma akka daanyaa tana dhaga'uu deema yoo fete qorataa kiyyaa jettoo fete qorataa koo jettoo fete qorataa keenya waan feetaa jettu walaloma dhaga'uu fete. Nama aartitti ofii dhaqaa jirti moo aarti isii waamee baruufi bara. Okay. Deebii walaloo gaddaa sanaa qophaa'ee jedhama walaloo kan biraa jala qorata. Kama sammuu jedhi ilaalumaafi. Kanuma sitti tole jedhi kanuma sammuu keetti dhiyaatu rakkoon qabu. Walaloo hiriyaa akkasii jedha hiriyaa dhugaa jedha mata dureen isaa. Anarraa fagaattee jiraattus halaalaa jiraachuu kan keetu waan hundanaaf caalaa biyya teenya sireen fageessee hiriyeetu qaalii baga har'a geessee maalummaa hiriyaa situ na barsiisee daandii isa sirrii situ na agarsiisee situ na gorfataa yoo nan dogongoree yeroo rakkoof bal'oo sinna faana turee hiriyeetu qaalii itti qixxee kumaa waa'ee kee dubbadhee hin fitu gonkumaa. hundumaa olitti baay'iseen si jaallaa kan si kenne rabba alhamdulillah kan si innaaf kenne rabba alhamdulillah jedha. Kasin jedhu walalollee bareeda sagaleen keellee bareeda mana madaamii nyaanni hin jiru. Jechuun humna qabdu gisee jettu. Kanimo. Sagalee. Ini jira garuu haala xiqqoo dadhabbii qaba dalagarra olee waan taateef hedduu. Waadhesh. Sagalee bareeda qabda. Walalollee bareeda. Sodaatullee malayaa doktora har'aa malee waliin agarree waan ta'eef waan warra kiyya beede. Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Amma akka yaadatitti jechuudha. Mucattillee bareedu jedhe. Dandeettillee maqabdi garuu waan sababattu haa dhabdu jechuudha akka kiyyatti. Walii galtaniituma biqiltuullee mariisiftee isin duuba waliin mari'attanii bakka maqaa biqiltuu sana yoo keessaa dhiiftellee ayikafa. Maali beektaa? Amma haala amma dadhabaa jirtu kanaan guyyaa sagantaa qabda yoo sirritti kana caalaa dadhabdee sagantaa keessirraa hafuun mala biqiltuun kun ammayyuu dadhabde. Siigalee jechuun bultii kee diigura jechumaaf diigalee.
Dadhabbiin kun yoo heddummataa dhufe sagantaa raafaa haafuun mala si galee miti jechuun jaalala keessa isitti beeku. Gaafan kanan uffataadha kan uffadhuun jedha. Dingata yoo viidiyoo natti dawwaltee an uffata biraa uffataadha deemi jijjiiradhu uffata bifa kana uffadhu itti. Ofii tarii bakka hojii jirti ta'uu danda'a bakka biraatti ta'uu danda'a. Ofii deemtee kan isin guyyaa isin jijjiirrattu muraasa sii galee hanumaan deemi jijjiiradhu jetti. Amma sana miti sana obsinee maas geenye. Deengadda tokko gastii keessaa akkuma dingataa al tokko bar walirra bu'aa amma kana teeraana toffataa jirtuu fi iskeerbiinsi walitti dhufasaa. Walirra bu'aa yaa. Akkuma carraa ta'ee uffata bifa burtukaanaa uffannee dhufne. Bifa burtukaanaa uffannee dhufne akkasuma walaloo wayiin jedhe achitti burtukaana seetaa. Eenyu waliin burtukaana kana uffatte? Mucayyoo tokko burtukaana uffattee jirti hin beeku ani. Achuma walaloo burtukaana seetaa bareeddii sandaaboo si jibbeena seetaa sin jibbu garaan koo walaloo jedhu wayiin jedhe. Tokko sanuu uffata bifa burtukaana uffataa lama walalicha dabalame kadumatu bakka sichi lammata irribarraa yeroo kaate natti dawwale maal akka daa'ima waan uffadhu jedhe malee uffattu nama biratti walaloo walaleessin achirrattee gad ilaal koomentii jalatti lubbuu hojjettee barreessin onnee namaan kennin isii dhungattu sana nama jalatti argamee naan galgala qawxii bu'a. Uffanni bifti biraa uffatamee naan qawxiitu bu'a. Bakka kanuma haala kanaan deemee itti dhufee naan gaarii mitiin jedhee afaanuma nagaatiin. Gaaf tokko yoo akka dingataa uffata addaa uffannee dhufnee tarii uffata wal fakkaatuun immoo nama keessatti nu argite carraa walirra bu'a malee nama sanaan walii galtee miti nama sididee nama sanaan walii galuu hin danda'u kanaaf haala kanaan na hubadhu nan lakki hin danda'amu itti. Gaafa wal fuune uffanni nuti hojjetannu uffata bifa walii malee hin hodhisiifannu yoo bitachuu ta'es uffata bifa walii bitanna. Kophees bifa walii uffatas bifa walii kanaaf akkuma walitti jiraanna jireenya keenya haala kanaan hin fedhaa. Hawwii kooti waan ta'eef kuni ammuma eegalii jette. Leenjiin ammuma eegalaa itti hin danda'amu naan jette. Kanuma irratti lakki hin danda'ama. Amma walitti dhumnatti uffata feeti uffachuu anis uffata fedhe uffachuu gaafa wal bira geenye immoo yookaan gaafa natti dhufte gaafa wal bira geenye akka jennetti walii galteedhaan wanta tokko hojjetanna. Kanaaf ammatti waan feete uffachuu mirga qabda. Anis mirga hin qabaa kanuma irratti hin danda'ama kanuma irratti bakka firiidamiin dhabe sii galee firiidamii gaafan jedhu koomentii nama jalatti barreessuu hin danda'u. Laayikii si mallattoo nama dhungattu san nama jalatti kennuu hin danda'u. Sii galee mana namaa ho'iseen walaloo walaleessuu hin danda'u. Keessumaa walaloo fakkeenyaa gaa waan sana keessatti achirratti tokkuma. Gaaffii man qaba achirratti sarara. Firiidamii naaf kennuu dhabde hogguu jettu kun jaalalaan mo'amuu yookaan jaalalaan walleenjisuu jaalalaan mo'atamuu isa jedhamudha malee wayi mana hidhaa keessa seen gashee wayi manatti sitti qollofee manatti siin affane namni firiidamii dhabe yoo jedhame kan manatti affaname kan bilbilli isaa irraa fudhatame kan dhiyaanii jechuun wanta wayiitiin sodaachifamedha malee firiidamii na dhorgite hogguu jettu. Uffata an uffadhu kalarii tokko uffannaa nuyi tokkodha siin jedhe malee kun jaalala malee baay'ee jibbaa miti. Yoo isi biratti jaalala ta'ee kan mul'atu ta'e immoo kana booda anatuuf sirreessa. Dhugaa dubbachuuf dhugaadha jaalala garuu akka carraa fakkeenyaaf akka carraa akkuma carraa uffata gara biraa amma uffannee nama biraa wajjin bifa tokko uffannee walitti dhumna. Ati uffata bifa tokko waan jaallattuufi adaam namni biraa bifa tokko uffatee gaafa walitti dhufe hin jaallattu kana nan beekaa. Isatu boqqii godha laalsii garee dhibba galchannisi. Fakkeenyaaf amma laayivii seentee jechuudha dhalaa biraa waliin yoo laayivii seentee uffanni keessan kalarii wal fakkaatee kalarii fakkeenyaaf ani hin argu hin beeku liivii seentee taa jennu. Liivii seentee dhalaan ati waliin geemii taphataattu yookaan gastii seensisteetiin viidiyoon seentee teessu sun uffanni ati uffatteef uffanni isii uffattee wal jijjiirame wal fakkaate takkii ishee ofirraa gadi baasta takkii uffata san jijjiiratta wayi isii jijjiirsisiista. Anaaf wattu wal fakkaattee uffattee hin teessu.
Kanuma dingata itti raqeemo kanuma dingata itti raqeemo jechuun kan quba hin qabne. Ufirraa baasa way dhalaasan ufirraa baasa dhiira ta'e normaal lafa dhalaasa yookaan ufirraa baasa yookaan ishee deemi jijjiiradhu yookaan ofii jijjiiratee dhufu wal fakkaateetu manaafoon ta'an dhalaa biraa isaa fakkaattu hin barbaadu. Waan dingataamo jechuun waan quba hin qabne tokko itti seenuudha bara. Yaa ta'u. Ana biratti immoo marii fakkaata kaa. Jaalala waan ta'eef namni kun wal beekan yookaan jaalala baay'ee jechuun walitti mari'atanii. No jechuun fakkeenyaaf nama tokko nama quba hin qabne qo'e. Nama quba hin qabne tokko tol seenaa akka carraa uffata tokko uffata dirqama raqee jijjiirachuu qabaare. Yes. Hai. Kana bar hinna naasirreessaa gara jaalalaatti Walas safuu. Jechuun amma jaalaluma keessa jirta miira jaalalaati miti kanatti jedhaa jirtu qo'e. Yes. Fakkeenyaaf waa tokko sitti himanii inni nama aartiiti walaloo keessa jira. Nama aartii gaafa isin jedhu gaafa namaa walitti dhufe uffata himtu wanta ati danda'uu qabdu isa jaallatta taanaani namoota wal hammatee suuraa ka'utu jira. Namoonni isa dhungachuutu jira. Inni nama aartii waan ta'eef gaafa isaa argan jechuudha. Kun fakkeenyaaf fiilmaalee garaagaraa yoo laatu. Irraash dhungachuu irraash morman maramanii suuraa waliin ka'u. Jechuun inni nama aartiiti kan beekamaadha. Bar fiilmiin argine haadha warraa jira mana qabu akka jarri fiilmiitti hojjetan. Aartii ta'uu nama aartii ta'uu dhugaa. Aartii keessa kabajaadha. Bar jechuun nama amma fakkeenyaaf bar waan rakkoo qabu miti siin jechuu barbaadeetanii bar amma qorataanii walaloo keessa jira miti. Shamarroota bikaanii hin jaallatan gaafa siin jedhu hin jaallatan gaafa siin jedhu suusuu waboonatti ergite. In jaallatan gaafa isin hin jedhu namoonni aartii fakkeenyaaf suusuu fudhannu fakkeenya. Suusuu waboo kanan fudha fakkeenyaaf. Gaafa suusuu waboo fudhu suusuu waboo gaafa qorataa seenaa argite waliin suuraa kaate kana jechuun fakkeenyaan fudha akka fakkeenyaatti fudhadhu. Suuraa waliin kaate kana waan miidiyaa irratti aartummaa keessatti isa beektuuf waan isa dinqisiifattuu fi suuraa waliin anammoo utuun gadi ba'ee nama suuraa waliin ka'u hedduutu jira ijoolleen durba. Hedduun akka fakkeenyaaf utuun namatti makama ta'e jechuudha. Utuun fakkeenyaaf gara Itoophiyaa keessa fa'aa deebi'atee waliin ga'u. Kun jaalalatti nan geessu ana fakkeenyaaf. Kanaaf qorataa nama tokkotti yoo dhaqee namni itti maramee suuraa yaadannoof jedhee harruma isa argee lafarratti waa irratti argee suuraa ka'a. Wanta akkanaan eeyyamtu jechuudha. Suuraa waliin ka'uun normaal no namni nama beeku yookiin namni isa dinqisiifatu isa wajjin suuraa ka'uu ni danda'a. Suuraa garuu akkatti ka'an qaba. Fakkeenyaaf dhalaan takka suuraa isa wajjin kaate yoo ta'e jetteeni irraa akka harka ofii otoo harka isatti rarra'in osoo mormaan akkasitti hin ta'in harka irra kaattee akka itti rarrafin noormaalii dhaabbattee suuraa waliin ka'uu qabdi malee isa rarraatee suuraa kan kaatu ni eeyyamu. Nama dhiqe waa tokko fakkeenya tokko sii kaa waltajjii irratti artista Haacaaluu Hundeessaa jechuudha biyya itti salphattu akka mucayyoon tokko ofitti qabdee dhungatti hin argine akka mucayyoon tokko sanii waltajjii irra jiru akkasitti ofitti qabdee jechuudha ofitti qabdee as mallaa isaa kaatti dhenna dhungatti akkasa nama aartii jechuun nama dinqisiifatu qaba gaafa aartii keessatti makattu namoonni tarii qorataadhuma kana ilaalcha eenyuutiin dinqisiifataa hin jiru sii galee namoonni bakka guddaa qabanii dinqisiifannaa guddaa isaaf qabantu jiran yoo sargan baay'ee itti gammadan jechuudha. Warroonni kun gaafa isa argan ammachuutu jira, dhungatanii waliin suuraa ka'utu jira, viidiyoo waraabuutu jira. Isa qaadiyaan immoo nama keenya nama beeku iddoo nama qabu jechuudha. Wanta akkasii rakkoo uumaa jechuudha. Baaxaa miti rakkoo. Barsitti mee na dhagaartaa jiraan? Silkiin koo na gurraachessee jira baay'ee dhufu. Sirrii jirta? No, sirrii jirta. Waa wayitu narra dhufee jira. Silkiin